Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya fayyaa kiyya egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa kutaa jalqabaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa boqonnaa kana keessatti waa'ee kalqabee ilaaltu jechuudha. Irra deebiidhaan kutaa 10 egaa ilaaltaniitu waa'ee veektarii ammas irra deebitaniitu waa'ee kalqabee ilaaltu jechuudha. Kutaa jalqabaa keessatti har'a introduction ni ilaalla jechuudha. Seensa waa'ee kalqabeewwanii wantoota muraasa ni ilaalla. Ittaan sudaan vectors and types of vectors. Egaa definition vector erga kennaniin booda fakkeenyota muraasa erga ilaalleen booda gosoota kalqabeewwanii ilaalla jechuudha. Gosoota kalqabeewwanii muraasa ilaaluudhaan kutaa haaraa kan xumuru ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalii kanaaf keessumaa yoo taatan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatiidha. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa isiniin jecha akkasumas PDF viidiyoo kana yoo barbaaddan immoo chaanaalii telegiraamii keenya join gochuu hin dagatiina. Akkasumas yaada qabdan hunda comment box keessatti na barreessuu hin dagatiina. Na deeggaruu barbaaddan immoo viidiyoo kana yommuu ilaaltan VPN banadhaa kallattumaan qabiyyee keenyarraa kan jalqabnu ta'a jechuudha. Unit 2 vectors. Egaa boqonnaa lammaffaan maal jedha jechuudha? Vectorii yookiin immoo kalqabeewwan jedha jechuudha. Egaa seensa irratti jalqaba irratti vector kan jennu vectoriinis akkasumas scalariinis physical quantity dha jechuudha. Qaamolee physicality jechuudha. Okay, waa'ee kalqabeewwanii mee akka seensaatti ilaallu kalqabeewwan maal isaan? Many physical quantities in nature have both magnitude or size and direction. Qaamoleen fiizikaalaa baay'een isaanii hammaa fi kallattiidhaan ibsamu jechuudha. Hammaa fi kallattiidhaan ibsamu. To describe the motion of airplane, for instance, we must state the speed and the direction of its motion. Fakkeenyaaf sochii xiyyaara balaliituu tokko ibsuu yoo barbaanne ariitiin ittiin deemu ibsuu yoo barbaanne jalqaba speedii isaa himuu qabna. Meetira per sekondii meeqaan deemaa jira kan jedhu kuni magnituudii isaati jechuudha. Kallattii kamitti deemaa jira yookiin immoo magaalaa kamitti deemaa jira. Kallattiidhaan immoo eessatti deemaa jira. Kaabaa kibbatti immoo bahaa lixatti yookiin immoo lixaa bahaatti kan jedhu suni sirriitti ibsamuu qaba jechuudha. Akkasuma speedii isaa immoo hammaan. Kanaafuu sochii xiyyaara kanaa speedii isaas ibsinee fakkeenyaaf 130 meetira per sekondii yoo jenne speedii isaa ibsineerra jechuudha. Kallattii isaas yoo ibsine to east yoo jenne fakkeenyaaf to east yoo jenne 130 meetira per second to east yookiin immoo east jennee kan ibsine kun maal ta'a jechuudha? Velocity yookiin immoo vector quantity kan jennu san ta'a jechuudha. To describe a force, we use a number to tell how big the force is and indicate its direction of application. Akkasumas waa'ee humnaa yommuu dubbannu lakkoofsan baay'inni humna sanii hammam akka ta'e yookiin immoo hamma humna sanii lakkoofsan bakka buusna jechuudha. Kudhannoo ta'anii jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf kallattii isaa immoo agarsiisuu qabna jechuudha. Garamitti dalagaa? Humna harkisuuti moo humna dhiibuuti moo bitaatti moo mirgatti moo oli moo gadi moo kan jedhu sun ibsamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namoota kana lamaan ilaala. Inni kunis booksii ta'e wayii irratti 200 niwuutanii humna dalageessaa jira jechuudha. Inni kunis 200 niwuutanii dalageessaa jira. Garuu humni isaan dalageessan kun kallattiin isaa murteessaadha jechuudha. Namtichi isa jalqabaa yoo fudhattan 200 niwuutanii garamitti dalageessaa jira? Namtichi kun garamitti dalageessaa jira jechuudha? Gara mirgaatti dalageessaa jira jechuudha. Akkuma asirraa ilaaltan kanatti jechuudha. Namtichi inni lammaffaan immoo gara bitaatti jechuudha. Gara bitaa jechuudha. Kanaaf jireenya keenya guyyaa guyyaa keessattis kalqabeewwan iddoo guddaa qabu yookiin immoo guyyaa guyyaatti itti fayyadamaa oolla jechuudha. Waa isaanii beekuun baay'ee barbaachisaa sababni ta'eef kanaaf jechuudha. The principal aim of this unit is to discuss way of describing two-dimensional or 2D vector physical quantities and mathematical operations involving vectors. Egaa unitiin kun walumaa galatti veektariiwwan kallattii lamaan yookiin immoo 2D yookiin 2-dimensional kan jennuun X and Y kan as keessatti ilaallu jechuudha. Egaa dimensionii garaagaraatiin ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Hamma Z'tti jiraachuu danda'a. Even gara oliitti immoo hamma W'tti deemuu dandeessu jechuudha. So amma nuyi 2D motion ilaalla jechuudha. Motion along X and along Y axis jenneet veektariiwwan sochii isaanii 2D yookiin immoo 2 dimensional keessatti maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkasuma
shallaggiiwwan herreegaa veektarootaan wal qabatan bal'inaan yuunitii kana keessatti kan ilaaltan ta'a jechuudha. Okay, amma qabiyyee keenya ijoottaa seenu. 2.1 Vectors and the types of vectors. Kalqabeewwanii fi gosoota kalqabeewwaniiti jechuudha. Mee sammuu keenya kakaasuuf akka nu ta'u gaafii kan hojjennee haa dabarru waan natti toleef jechuudha. Gaafichi akkas jedha. Why do we need to know the direction of some quantities in order to have a complete sense of them? If a guard told you that the velocity of a delivery truck was 50 km per hour, has she fully expressed the motion of the truck? Gaafiin keessan maal jedha jechuudha? Qaamolee fiizikaalaa tokko tokko yommuu ibsinu kallattii isaaniitti daballee ibsuun maaliif barbaachise? Akka fakkeenyaatti shamarri takka ariitiin konkolaataa fe'iisaa tokko 50 km per hour yoo jette gahaadhaayi ariitiidha. Ariitiin konkolaataa meeqa yoo jette 50 km per hour yoo jette ibsa gahaa kennite jirti jedhee gaafate jechuudha. Kanaafuu jalqabarraa yommuu kaanu to fully understand some quantities, we need both their size or magnitude in a direction. Qaamolee fiizikaalaa tokko tokko guutumaa guutuutti ibsuudhaaf magnitudes kallattii isaanis ibsuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf, if a girl tells you a delivery truck is moving at 50 km per hour, she hasn't fully described its motion. Egaa shamarri tun amma konkolaataa fe'iisaa kun ariitiin isaa 50 km per hour yoo jette ariitii yookiin immoo sochii konkolaataa kanaa guutumaan guutuutti ibsitee jirti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maal tafaa konkolaataan kun garamitti deemaa jira? Finfinneedhaa Adaamaatti moo? Amboodhaa Finfinneetti moo? Dirreedaawaadhaa Finfinneetti moo? Yookiin kallattii qofa kaabatti, kibbatti, kaaba bahaatti jedhamee ibsamuu qaba jechuudha. Yeroo sana hiika guutuu argata jechuudha. Velocity is a vector, so you need to know both the speed and the direction to get the complete picture. Egaa ariitiin maal jenneerra kalqabeedha jechuudha. Kutaa 10 keessatti sirriitti ilaaltaniitu. Kanaafuu hammisaa eenyudha jechuudha? Speedii. Kallattiin inni irratti ta'ellee beekamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf shamarri tuni waa'ee ariitii konkolaataa kanaa guutuu gochuu barbaadde 50 km per hour to east, to west yookiin to south, north beeknu jechuudha. Yookiin immoo digirii fayyadamtee ibsuu danda'uu qabaatti jechuudha. Without knowing the direction, you don't know where the truck is going. Egaa kallattii osoo hin beekin konkolaatichi gara akka deemu hin beeknu jechuudha. Hin beeknu jechuudha. Kanaaf kalqabeewwan sababa kanaaf barbaachisan yookiin immoo kallattii itti daballee ibsuun sababa kanaaf barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyota hedduu fudhachuu dandeenya. Some physical quantities such as mass, speed, distance, density, and else can be expressed completely by their magnitudes and units only. Qaamoleen fiizikaalaa kanneen akka hanga fudhachuu dandeenya, saffisa fudhachuu dandeenya, fageenya fudhachuu dandeenya, rukkina wantootaa fudhachuu dandeenya. Guutumaan guutuutti hamma isaanii fi yuunitii isaaniitiin ibsina jechuudha. Hamma yommuu jennu lakkoofsa, yuunitiin immoo wanta itti safaru sana jechuudha. Fageenya safarru yoo ta'e 5 meter or 10 meter. If we measure density 100 kilogram per meter cube jechuu dandeessu jechuudha. Or hanga ta'e hojii immoo 50 kilogram 100 kilogram maaliif maal qofa qaba jechuudha? Lakkoofsa fi yuunitii qofa qaba jechuudha. Guutumaan guutuutti ibsamaniiru jechuudha. Fakkeenya waa'ee hangaa dubbachuudhaaf 50 kilogram bahatti yookiin dhiyaatti jechuun hin barbaachisu jechuudha. Speediinis distaansiinis akkasuma jechuudha. But many others that are common in our day-to-day activities such as force, humna, velocity, ariitii, acceleration, guura, displacement, qaxxaamura, and etc. need both their magnitude as well as direction for their specification. Isaan kunniin immoo hamma isaanis ibsuu qabna yuunitii isaanii faana akkasumas kallattii isaan irratti dalagan yookiin immoo kallattii isaan irratti ta'aa jiran illee itti daballee ibsuu qabna jechuudha. Sababni isaas isaan kunniin maalidha jechuudha? Vectorsidha jechuudha. Isaan gara olii jiran kun immoo scalars jennee warra waamnudha jechuudha. Common examples of scalars and vectors. Fakkeenyota kalqabeewwanii fi kalqabeewwanii muraasa haa ilaallu jechuudha. Egaa definition isaa kutaa 10ttis bal'inaan waan ilaaltaniif jechuudha. As keessatti baay'ee keessa gadi bu'uu hin barbaachisu. Egaa fakkeenyota muraasa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kalqabeewwan mass hanga waan tokkoo, distance, fageenya, time,
yeroo fakkeenyaaf sa'aatiin 5 jettu malee sa'aatiin 5 gara bahaatti yookiin gara lixaatti hin jettani jechuudha. Density, volume, temperature, energy, speed and etc. Kuni fakkeenyota muraasaa kalqabeewwaniiti jechuudha. Kalqabeewwanis akkasumatti dabaluu dandeenya jechuudha. Force, humni kallattiin isaa ibsamuu qaba jechuudha. Garamitti ol immoo gad bitaa immoo mirgatti kan jedhu yookiin immoo kofaan immoo garamitti akka dalagaa yommuu tokko yoon ibsan ta'e ibsa guutuun argannu jechuudha. Maagneetii isaa qofa ta'a. Weight, ulfaatinni illee akkasuma. Ulfaatinni kalqabeedha egaa. Ulfaatinaa fi hanga bira darbe garaagarummaa isaanii ilaalleerra. Displacement qaxxaamura waan tokko. Velocity, ariitii, acceleration, momentum, impulse, torque, and etc. Egaa isaan kun hundi isaanii maal jechuudha? Kalqabeewwanii jechuudha. Kallattii faana ibsamuu qabu. Representation of vectors. Egaa bira darbes ilaaltaniitu jechuudha. Irra deebiidha boqonnaan kun jechuun hin danda'ama. Kalqabeewwan akkamitti bakka buusuu dandeenya? Vector quantities are represented either algebraically or geometrically. Kalqabeewwan mala qubeetiin yookiin immoo mala herreegaatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Qubeetiin akkasuma immoo mala geometriitiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Daanaaleedhaan bakka buusuu dandeenya. Algebraically they are represented by a bold letter or with an arrow over the letter. Egaa bifa aljebraatiin kalqabeen bifa kanaan gurraacha barraa'uu qaba jechuudha. Egaa qalamaan yemmuu barreessitan yookiin peennaa keessanii waraqaarratti yemmuu barreessitan isa kana fayyadamuun isin rakkisa jechuudha. Maaliif qubeen baay'ee gurraacha'ee fi hin gurraachofne yemmuu qalamaan barreessitan baay'een beekamu. Garuu bilbila keessan irratti yookiin immoo kompiitara keessan irratti yoo fayyadamtan bold lettariidhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kalqabee yemmuu bakka buustan garuu inni kun filatamaadha jechuudha. Yeroo baay'ee qubee mataa isaa irratti xiyya faana bakka buusuu dandeessu jechuudha. Kalqabee tokko. On the other hand, they are represented geometrically by an arrow that is drawn at a suitable scale. Gama biraatiin immoo mala daanaaleetiin yookiin immoo mala geometriitiin immoo iskeelii filanneet veektarii sana hamma isaa waraqaa irratti immoo iskeelii hammamii fayyadamna? Fakkeenyaaf veektariin keenya humna yoo ta'e 10 niwutaniidhaaf seentimeetira meeqa sararra kan jedhu sana erga filattaniin booda bifa kanaan mala xiyyaatiin yookiin immoo sararaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Mala kana lamaan fayyadamtanii veektarii bakka buusuu dandeessu jechuudha. Algebraically using a bold letter or a letter with an arrow above it gubbaa isaa irratti yookiin immoo irra isaa irratti xiyya fayyadamuudhaan bakka buusu. Inni lammaffaa immoo bifa kanaan iskeelii filattaniiti 10 niwutaniin waraqaa irratti seentimeetira meeqa bakka bu'a kan jedhu yoo humna ta'e ariitii yoo ta'e immoo 50 meetira per secondii seentimeetira meeqa faan bakka buusa kan jedhu sana erga filattanii booda bifa kanaan sarartanii bakka buusuu dandeessu jechuudha. The length of the arrow drawn to scale represents the magnitude and the tip of the arrow represents the direction of the vector. Dheerinni sarara isin kaastanii suni maal bakka isinii bu'a jechuudha. Hamma yookiin immoo magnitude yookiin immoo saayizii veektarii keessanii bakka isinii bu'a jechuudha. Fiixeen arrow keessanii yookiin immoo fiixeen xiyya keessanii maal bakka isinii bu'a? Kallattii veektarii keessanii bakka isinii bu'a jechuudha. Kunoo asirratti ilaala. Fakkeenyaaf veektarii keenya bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jenneerra. Mee amma veektariin kun 50 niwutaniidha. Foorsiidha yookiin immoo humnaa jennuuti 50 niwutaniidha jennu. So dheerinni iddoo kana amma iddoo kanatti jiru kun magnituudii veektarii keenyaa yookiin immoo magnituudii foorsii keenyaa nu ibsaa jechuudha. Egaa fiixeen kun iddoon kun jechuudha. Fiixeen kun yookiin immoo heediin yookiin immoo tiippiin veektarii kana kallattiin isaa gara kanatti ta'uu danda'a. Kana fakkeenyaaf diriiroo lakkoofsa irratti osoo kaasneeti maal ta'a jechuudha? Noorzistii ta'a jechuudha. Noorzistii keessa jira jechuudha. Inni kun maal nuu ta'a? Kallattii isaa nuu ta'a jechuudha. Egaa veektariin kun yommuu ji'oomeetiriidhaan yookiin immoo sararaan kanatti bifa bakka buufamu inni kun eegee tail kan jennuun inni kun immoo head yookiin immoo tip akka jennuun ilaalleerra jechuudha. So isa kanadha. When drawing diagrams with vectors, we use a scale similar to those used for maps. Egaa yemmuu veektaroota mala diyaagiraamiitiin yookiin immoo ji'oomeetiriitiin bakka buusnu iskeelii fayyadamuu qabna. Akkuma ji'oogiraafii irratti kaartaadhaaf iskeelii fayyadamtan. Maaliif 1:1 reeshoodhaan kaasuu hin dandeenyu qaba. Fakkeenyaaf qaxxaamura 1000 kiiloomeetira waraqaa 1000 kiiloomeetira dheeratu hin argattanii jechuudha. Kanaafuu kiiloomeetirri 1000
seentimeetira 10 yookiin immoo seentimeetira 1 yookiin immoo 5 yookiin 2 kan isinii toluun filattanii bakka buustu jechuudha. For example, a displacement of 10 km might be represented in a diagram by a vector 1 cm long and a displacement of 20 km by a vector 2 cm long. Egaa akkuma nama dubbadde qaxxaamura yoo ta'e veektoriin keessan 10 kiiloomeetiraan 1 seentimeetira waraqaa irratti haa ta'u yoo jettan 20 kiiloomeetirri immoo 2 seentimeetira ta'a jechuudha. Akkasumas velocity yoo ta'e immoo yoo seentimeetirri tokko 5 meetira per sekondiif bakka isinii bu'e 8 seentimeetirri immoo 40 meetira per sekondiif bakka isinii bu'a jechuudha. Inni kun dheerina veektoriin keessan yookiin immoo xiyyi keessan waraqaa irratti qabaatudha jechuudha. 1 seentimeetirri fi 8 seentimeetirri kun 5 meetira per sekondii fi 40 meetira per sekondiin immoo dheerina actual veektorii keessaniiti jechuudha. Kanaafuu veektoroota kana mala diyaagiraamii yookiin immoo mala xiyyaatiin yommuu bakka buustan maal qabaachuu qabdu jechuudha? Protraaktaraa fi sarartuu qabaachuu qabdu jechuudha. Then veektoriin keessan suni dalga yuunitii meeqa deeme? Iskeelii keessan erga filattaniin booda yuunitii meeqa deeme? Hin safarattu kun bifa kanaan yuunitii amma deeme. Olee yoo yuunitii meeqa deeme sanaan booda amma deeme sana bifa kanaan sarartuudhaan konneekt godhattu yookiin immoo qalama keessaniin konneekt gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Garuu iskeelii filachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Illustration of the concept of vectors in practice. Egaa jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti immoo qabatamaan veektoroonni gaheen isaanii maalinni veektoroota hubachuun maaliif nu fayyada kan jedhu fakkeenyaaf injinaringii keessatti hidhaaleen garaagaraa yommuu ijaaraman egaa fakkeenyaaf kun hidhaa laga tokkotti hojjenne humni kun pireesharii yookiin immoo humna akka daamii kanarratti dalageessu beekamaadha jechuudha. So humni iddoo kana jiraachuu injiinarri hidhaa kana dizaayin godhu sirriitti hubachuu qaba jechuudha. Bishaan kun asii hidhaa kanarratti yookiin immoo dallaa ijaaramaa jiru kanarratti humna ni dalageessa headwater kan jennuun kun jechuudha gara kanaan kan jiru. Akkasuma bishaan innumti garanatti darbellee as keessan iddoo ta'een iddoo kanaan qaawwi godhamee fi naannoo kanatti dhufee tarbaayinii rukutee darba'u ta'e erguma tarbaayinii rukutee darbellee bishaan kun hidhaa kanarratti isa kanarratti ammas deebi'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Maaliif pireesharii irratti dalageessa waan ta'eef waa'ee kanaa waa'ee pressure of liquid irratti ni yaadattu jechuudha. Akkasuma jiidhiinsi jala kana ni jiraata. Egaa bishaan jala waan ta'eef jiidhiinsi jala kana jirullee maal godha jechuudha? Wayitii daamii kanarratti akka inni salphatu godha jechuudha. Jiidhiinsi as jala yoo jiraate as jala jiidhiinsi yoo jiraate jechuudha. Akkasuma wayitiin daamii kana hammam ulfaachuu qaba? Meeshaalee akkam akkamiirraa hojjetamuu qaba? Wiirziinsaa kun yookiin immoo deebisiinsaa bakkee kana amma iddoo kanatti jiru kun hammam ta'uu qaba kan jedhu kun sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Kun hin hubatamne taanaan hidhaaleen yoo cabadu yookiin immoo yoo jigan badiisaan fiduu danda'an ni beektu jechuudha. Faayidaan kennamu dhabamuu caala yaa Dakaarratti biyyoota jiran yookiin immoo uumama jiran irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa kanaafidha jechuudha. Kallattiin veektoroota akkasumas hammi isaaniillee sirriitti hubatamuudha kan qabuuf jechuudha. By researching the size and direction of all forces on a dam, engineers design a structure that is able to resist all these forces. Egaa hidhaan tokko yommuu ijaaramu injinariin hidhicha dizaayin godhu humnoota kana akkasumas kallattii isaanii sirriitti hubachuu qaba. While rowing a boat, the person pushes the water backward using oars and the water exerts a forward force on the boat. Egaa akkasuma yabalaa yommuu bootii yookiin immoo rowing horsii yookiin immoo ulee ajennu yookiin immoo fonqolcha ulee ajennu ulee yabalaatiin yommuu fi keenya ooffannee deemnu bishaan gara duubatti dhiiba jechuudha. Namni yabala sana oofu bishaan gara duubatti dhiiba sanaan booda action and reaction force kan jennuun jira jechuudha. Kanaaf humni tokko yommuu dalageeffamu yeroo hunda reaction force jira. Reaction force immoo bootiin keenya yookiin immoo yaballi keenya gara fuulduraatti akka deemtu taasisaa jira. Kun asirratti akkuma ilaaltan namtichi kun bishaan gara duubatti harkisa jechuudha. Yommuu bishaan gara duubatti haruu action force gaggeessira jechuudha. Reaction force immoo maal ta'a jechuudha? Yabala kana gara fuulduraatti fuudhee adeema jechuudha. There are also the weight of the boat and an upward force or upthrust exerted by the water on the boat. Egaa gama biraatiin immoo humnoonni biraan jiran maali jechuudha? Weightiin bootii jira, kan namicha kanaallee jira, akkasuma kan maali kanaa jira, kan oorii kanaallee jira jechuudha. So akkasuma immoo humni bishaan kuni weightii bootii kanarratti dalageessu jira jechuudha. Upthrust kan jennuun jira jechuudha. So isaan kuni ni jiraatu jechuudha. Isaan kana sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Egaa waa'ee buoyancy force
sirriitti ilaaltu jechuudha. Waa'ee Archimedes principle maal yommuu ilaaltan seera Archimedes keessatti egaa waa'ee buoyancy force upthrust kan jenneen kana jechuudha. Humna dhangala'oon yookiin immoo yaa'oon lachuu. Yaa'oo kan jennuun gaasotas ta'uu danda'u, dhangala'oowwanis ta'uu danda'u. Wanta isaan irra qubate tokko irratti dalageessan upthrust yookiin immoo buoyancy force jennaan jechuudha. Fakkeenyi biraa immoo wal dorgommii harkisa funyooti jechuudha. Tug of war kan jennuun kana. The rope is the means to transfer force. Egaa inni kun maal jechuudha? Humna daddabarsuuf jechuudha. Gareen humna cimaa qabu yookiin immoo gareen sirriitti harkise wal dorgommii kana ni mo'a jechuudha. Tug of war kan jennuun isa kanadha. Egaa gareen humna guddaa qabu ni mo'a jechuudha. Egaa humna guddaa qabaachuu qofaa miti. Akkaataan isaan itti butan illee murteessaadha jechuudha. Kallattii isaan itti harkisan amma namoonni dalga harkisuu ta'e galeen dalga harkisu ni mo'ama jechuudha. Garee kallattii harkisutu mo'a jechuudha. Kanaafuu humni isaanii wal madaala jarri kun asuma dhaabbataa oolu jechuudha. Gareen tokko caale garuu gareen tokko ni mo'aa ofitti harkisee fudhata jechuudha. Kunillee jireenya keenya guyyaa keessatti kan ilaaluudha yookiin immoo daa'ima yommuu ta'an wantoota akkasii taphachaa kan guddannedha jechuudha. The concepts of vectors plays important role in analyzing all of the above situations. Ilaga haalota armaan olitti dubbanne kana hunda keessatti waa'ee kalqabee hubachuun gahee guddaa qabaata jechuudha. The other is types of vectors. Gosoota vectoroota muraasa ilaalla jechuudha. Egaa yookiin immoo types jenneeni akkasuma termoota waa'ee kalqabeewwaniitiin wal qabatanidha jechuudha isaan kun. Termoota waa'ee kalqabeetiin wal qabatan muraasa isaanii akka gosa kalqabeewwaniitti ilaalla. The first one is parallel vectors. Vectors that are in the same direction are said to be parallel. Egaa kalqabeewwan kallattii wal fakkaataa irra jiran parallel vectors jedhamu jechuudha. Egaa herrega keessatti parallel jechuun xiyyi tokko kallattiin isaa gara barbaadetti akka qajeelu yoo wal qaxxaamuruu baate parallel jennaan jechuudha. Garuu vectoriidhaaf yookiin immoo kalqabeewwaniif kallattii wal fakkaataa qabaachuu qabu jechuudha. In the same direction. Tokko saawuzii yoo ta'e tokko saawuzii ta'uu qaba jechuudha. So fakkeenyaaf kalqabeewwan kana ilaala. Kalqabee A, vector B, and C isaan hundi isaaniitu maal jechuudha? They are parallel vectors. Wal qaxxaamuruu qabanii jechuudha. Kalqabeewwan kun hammi isaanii wal caaluu danda'a. Garuu kalqabeewwan kun kallattiin isaanii wal fakkaata. Kofaanis yoo ta'e hundi isaanii kunis 30 digirii aksisii xaarraa ta'uu qaba. Kunis 30 hundi isaaniitu jechuudha. Kanaafuu kun amma north east dha. Hundi isaaniitu north east dha jechuudha. Kallattii wal fakkaata. Kofaan yoo safarame kofni isaanii wal qixa ta'u garuu hammi isaanii wal qixa ta'uun dirqama miti jechuudha. Kanaafuu kalqabeewwan wal tarree kan jennuun kalqabee kallattii tokkotti qajeelanii jiranii jechuudha. Vectors that are in the same direction are said to be parallel vectors. The second one is anti-parallel vectors. When vectors have opposite directions, whether their magnitudes are the same or not, they are anti-parallel. Egaa kalqabeewwan kallattii walii faallaa yoo qabaatan ammas hammi isaanii wal caaluu danda'a jechuudha. Kallattii walii faallaa. Kallattii walii faallaa jechuun maal jechuudha? Tokko kaabatti yoo ta'e tokko immoo kibbatti yoo ta'e kalqabeewwan kun lamaan miti wal tareedha yookiin immoo anti-parallelidha jechuudha. Anti-parallel jennaani jechuudha. Kalqabee fakkeenyaaf kalqabeen aan bifa kanaan garanatti yoo qajeele kalqabeen baan immoo faallaa isaatiin garanatti yoo qajeele inni kun north eastitti yoo qajeele baan immoo south westitti qajeele jechuudha. Kanaafuu isaan kun lamaan maal walii jedhamu jechuudha? Anti-parallel yookiin immoo kalqabeewwan miti wal tarree jedhamu jechuudha. Exactly kallattiin isaanii walii faalladha. Garuu immoo kofni isaan xiyyoota garaagaraa irra uuman wal qixaa jechuudha. Wal qixaa jechuudha. Tokko south yoo ta'e tokko north, tokko east yoo ta'e tokko immoo west yoo ta'e kalqabeewwan kun maal walii jedhamu jechuudha? Anti-parallel vectors yookiin immoo miti wal tarree jechuu ni dandeenya jechuudha. The other is equal vectors. Kalqabeewwan wal qixaa kan jennuun jechuudha. If two vectors representing the same quantity have the same magnitude and the same direction, they are equal vectors, no matter where they are located in space. Egaa kalqabeewwan lama qaama fizikaalaa wal fakkaataa yoo bakka bu'an lamaan isaaniiyyuu humna yoo ta'e humna, velocity yoo ta'e velocity, lamas shanis jaas ta'uu danda'u jechuudha. Yoo bakka bu'an the same magnitude hamma wal qixa qabaata. Fakkeenyaaf force yoo ta'e quantitiin keenya 10 newtonii inni itti aanus sadaffaanis afuraffaanis 10 newtonii yoo ta'e and if they are in the same direction
akkasuma kallattii wal fakkaataa yoo qabaatan hundi isaanii kalqabeewwan akkasii kalqabeewwan wal qixaa jennaan jechuudha. So kalqabeen lama wal qixa ta'uuf qaama fiizikaalaa wal fakkaataa hamma wal fakkaataa qabaachuu qabu yookiin immoo wal qixa qabaachuu qabu akkasuma kallattii wal fakkaataa qabaachuu qabu jechuudha. Kanaafuu kalqabeen lama wal qixa jedhamuudhaaf gosni kalqabee lamaanii tokko ta'uu qaba yookiin immoo fiizikaal kwaantitii tokko ta'uu qaba jechuudha. Velocitii yoo ta'e velocitii ta'uu qabu jechuudha lachuu. Magnituudiin isaas wal fakkaataa ta'uu qaba. 10 Newton lamaanuu. Kallattiin isaatis wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kalqabeewwan kana ilaala. A, B, C, D. Amma isaan kun hundi isaanii kallattiin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Akkasuma hammi isaanii sarartuu kana kan ulee meetira fayyadamtaniiti jechuudha. Kaafachuu kan qabdan yookiin immoo egzeelii fayyadamtaniiti jechuudha. So wal qixa jechuudha. Hammi isaa waraqaa irrattis akkasuma aktuwaal irratti bakka bu'an jechuudha. Fakkeenyaaf magnituudii isaanii yoo fudhanne hundi isaaniitu 50 Newton, 50 Newton, 50 Newton, 50 Newtonidha jechuudha. Egaa hundi isaaniitu humna jechuudha. As keessaa tokko osoo 50 meetira per sekondii ta'eeti inni diin isaan kanaan wal qixa jechuun hin dandeenye jechuudha. Wal qixa jechuun hin dandeenye. 50 Newtonii fi 50 meetira per sekondii kalqabee wal qixaati jechuun hin dandeenye. Wal qixa kan jechuun inni humnaa fi humna yookiin immoo velocity acceleration yoo ta'edha jechuudha. Egaa kallattiin isaanii hundaatu maalidha jechuudha? Kallattii wal fakkaataadha jechuudha. Hundi isaaniitu kofa ta'e yookiin immoo egaa kofa isaa amma yoo safarus baanne noorzistiitti qajeelanii kan jiranidha jechuudha. The other is collinear vectors. Egaa collinear vectors kan jennuun immoo vectors that lie along the same line or parallel lines. Egaa collinear vectors kan jennuun immoo veektaroota sarara tokkoof parallelii ta'an yookiin immoo sarara tokkorra oolanidha jechuudha. Oolanidha. Egaa parallel kan jennan sarara lama walirra oole parallel jechuun ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf kan akkamiiti warreen akkamiiti collinear kan jennuun. Two vectors are collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction. Veektariiwwan lama sarara wal fakkaataa tokkoof parallelii yoo ta'an collinearii jennaan jechuudha. Hammi isaanii wal caaluu danda'a, kallattiin waliif faallaallee ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ilaala veektaroota akkamiiti. Fakkeenyaaf amma veektar A qabna iddoo kanatti. Veektar A qabna sarara kanarra jira jechuudha. Veektar B immoo akkana yoo qajeelala. Sararuma kanarra garamitti garanatti. Egaa furdina ishee yookiin immoo boldina ishee kana akkasinitti beeksisuuf jechuudha. Kanan xiqqeesse malee sarara isaa wal qixxaataa ta'uu qaba. B'n garanatti qajeela. C'n immoo ammas garanatti qajeeluu danda'a jechuudha. Egaa veektaroonni sadan A, B, C'n waliif maalidha jechuudha? Collinear vectors jedhamu jechuudha. Sababni isaas hundi isaaniitu sarara dheeraa wayii sararreeti sarara tokko irratti wal ga'u jechuudha. Sarara tokko irratti wal ga'u jechuudha. Egaa garaagarummaan parallelii wajjin qaban maalni? Parallelii jechuun parallel vectors kan jennan kallattii wal fakkaata. Amma fakkeenyaaf equal vectors are parallel vectors. It is true. Veektaroonni wal qixa maaliif firee? Kallattiin isaanii wal fakkaataadha qaba. Waa'ee kallattiiti kan dubbatu paralleliin jechuudha. Hammi isaanis wal qixa kallattiin isaanii wal fakkaataadha. Walirras yoo oolan paralleliidhuma parallelii jechuun ni dandeenya jechuudha. Garuu iddoo garaagaraa soo jiraatan parallel jechuun ni dandeenya. Fakkeenyaaf kalqabeen tokko as jiraate asii soo jiraate parallel jennaan. Collinears kan jennuun garuu sarara tokkorra kan oolan jechuudha. Faallaas ta'uu danda'a. Antaayii parallel illee ni dabalata jechuudha. Fakkeenyaaf A fi B duwwaa iddoo kanatti yoo ilaalle waliif maalidha isaanii? Antaayii parallelsiidha jechuudha. Kallattii waliif faallaa. Inni kun istiitti qajeela. B'n immoo westiitti qajeela jechuudha. Biftis akkasumatti yoo ilaaltan. Garuu kan ilaalu collinearii maal jechuudha? Sarara tokkorra ooluu isaanii kallattiin isaanii gara tokkottis haa ta'u waliif faallaa haa ta'u sarara tokkorra yoo oolan collinear vectors jennaan jechuudha. Inni shanaffaan coplanar vectors. Three or more vectors lying in the same plane or parallel to the same plane are known as coplanar vectors. Egaa coplanar vectors kan jennuun veektaroota pileenii yookiin immoo diriiroo wal fakkaataa keessatti argaman. Egaa pileenii yommuu jennu isin amma pileenii yookiin immoo diriiroo kan jennu aksisiiwwan lama baay'inaan amma ammatti ilaalaa kan jirtan garuu aksisii sadaffaan jira jechuudha. Aksisii sadaffaan kun z aksis jennaan jechuudha. Z aksis jennaan egaa waraqaa irratti kaasuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif sadan isaanii kofa digirii 90 jechuudha. Egaa ispeesii irra wanti tokko jiru asii olee hin qabaata, dalgee hin qabaata. Ammas immoo gara keessanitti jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo isin dhaabbattan wanti tokko qabatanii yoo dhaabbattan sararri isinirraa ka'ee gara sitti deemu z axis kan jennuun san ta'a jechuudha. Waraqaadhaan kaasuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Sadan isaaniitu 90 digirii waliif uumuu jechuudha. Sadan isaaniitu jechuudha. So kalqabeewwan sadii gidduu kana yookiin immoo gidduu kana keessa jiraatan maal jedhamu jechuudha? Coplanars jedhamu jechuudha. Diriiroo wal fakkaataa keessatti yookiin diriiroo xaayaa keessatti yookiin immoo diriiroo xaazaa keessatti yookiin immoo diriiroo yaazaa keessa yoo jiraatan kalqabeewwan maal jedhamu jechuudha? Coplanar vectors jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi kalqabeewwan muraasa fudhanna. A fudhannu, B fudhannu. Amma Anis B'nis eessa gidduutti argamu? X, Y gidduutti argamu jechuudha. So they are
coplanar vectors dha jechuudha. Coplanar vectors dha jechuudha. Tokko sitti dabaluu dandeenya, sadi gochuu dandeenya. Maal jenneerare? A and B are coplanar vectors since both are found in xy planes. Xy plane keessatti argamu kun plane xy jenne kana gidduutti argamu waan ta'eef jechuudha. Mee C immoo iddoo kana hoo jiraate, D immoo iddoo kana hoo jiraate, E immoo iddoo kana hoo jiraate, sadan isaanii kun immoo eenyu gidduutti argamu? X fi Z yookiin immoo ZX axis keessatti argamu jechuudha. So C, D and E are coplanar vectors for they all found in xz plane dha jechuudha. Xz plane keessatti argamu waan ta'eef isaan kanaan coplanar vectors jennaani jechuudha. The sixth one is zero vector. A zero vector is a vector when the magnitude of the vector is zero and the starting point of the vector coincides with the terminal point. Zero vector kan jennuun vectorii hammisaa zero ta'e kallattiinsaas kan hin beekamne jechuudha. Jechuun tuqaan ka'umsaa fi tuqaan xumuraa vektorichaa maal kan ta'e zero kan ta'e egaa maaliif barbaachisa jechuu dandeessu jechuudha. Baay'ee barbaachisa. Akkuma zeroon herrega keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e zero vektoriin barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kalqabeewwan wal qixaa lama yoo walirraa hidhisne zero vektorii argannaa jechuudha. Zero vektorii argannaa jechuudha. The seventh one is orthogonal vectors. Vectors that are perpendicular to one another. Egaa orthogonal vectors kan jennuun immoo kalqabeewwan waliif perpendicularii ta'an. Fakkeenyaaf kalqabee A iddoo kanaa yoo qabaanne B immoo garanatti yoo qabaanne gidduu isaaniitti 90 degree uumamaa jechuudha. Isa kana orthogonal vectors jennaan. The eighth one is unit vector. Unit vector kan jennuun immoo akkuma maqaa isaa irraa hubattan a vector which has a magnitude of unit length or one called a unit vector. Egaa vectoriin magnitude tokko unit length jechuun tokko jechuudha. A vector which has a magnitude of unit length is called a unit vector. Egaa vectoriin magnitude unit ta'e yookiin immoo unit jechuun tokko jechuudha. Tokko unit jechuun tokko meetira per second ta'uu danda'a, tokko niwutonii ta'uu danda'a. Kan ta'e maal jedhama jechuudha? Unit vector jedhama jechuudha. Yookiin immoo kalqabee tokkee kan jennuun sana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kalqabee A tokko yoo qabaanne bifa kanaan kalqabee A yoo qabaanne egaa kalqabeen tokkeen kan kalqabee A kanarraa jiraatu maal ta'a jechuudha? Unit isaa tokko qofa jechuudha. Kallattiin isaa kallattiidhuma A irra kan ta'udha. Garuu hammi isaa tokko ta'a jechuudha. Egaa gara fuulduratti bal'inaan yommuu ilaaltan kalqabee tokkee kalqabee kamirra jiru tokko argachuu barbaadan kalqabee isinii kenname sana hiruu hamma kalqabee saniitiif egaa kalqabeewwan bifa komponentiitti isinii kennamuu danda'u jechuudha. Egaa komponentii yeroon isinii jedhu aksisiiwwan sadiitu jiru isiniin jedheera jechuudha. X, Y, Z kan jennu sun jiru. X, Y, Z sana yommuu ilaaltan X yeroo baay'ee kalqabee tokko keessa I'dhaan bakka buufnaa gubbaarraa haatii kana qabdi jechuudha. Gonfoo kana qabdi gubbaarraa haatii kana wajjin I X aksisiirra Y aksisii yoo ta'e immoo J with hat Z axis irra immoo K with hat bifa saneen bakka buuftu jechuudha. Bifa kanaan argattu isa gara fuulduraattis bal'inaan ni ilaaltu jechuudha. The ninth one is negative of vector. Egaa kunillee gosuma vectoriiti waan ta'eef akkuma types of vectoriitti kaasuu dandeenya jechuudha. As a vector having the same magnitude as the original vector but the opposite direction. Egaa negative of vector kan jennuun hammisaa vectoriin nu kenname wal qixa kan ta'e garuu kallattiin isaa faallaa yookiin immoo anti-parallelii kan ta'eef sana maal jennaani jechuudha? Negative of vector jennaan jechuudha. The negative of vector A is denoted by this one. Negative of A dhuma jechuudha. Negative of bifa kanaan bakka buustu fakkeenyaaf kalqabee A yoo qabaanne iddoo kana kalqabee A yoo qabaanne negatiiviin kalqabee ammoo gadi garagaraa jechuudha. Yeroo lakkoofsa irratti hin kaastu yoo ta'e fakkeenyaaf aan asii olee qajeelaa yoo ta'e negatiiviin ammoo asii gadi qajeelaa jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Negative of vector. Example, find the negative of each of the following vectors. Displacement vector 60 km toward north. Egaa negative vectorii armaan gadi barbaadeedha jechuudha. So egaa the negative vector has the same magnitude as the original vector in opposite direction. Kanuma sila dubbanne jechuudha. Negative vectoriin magnitude wal fakkaataa qaba garuu garaagarummaan isaa maal irratti jechuudha? Kallattii irratti jechuudha. Mee jalqaba irratti displacementii kanaa fudhan. So displacementiin keenya 60 km toward north kennamaa keenya yoo ta'e negatiiviin isaa immoo maal ta'a? S negative or negative of S is equals to 60 km toward south. Toward north kan jettu kanumatu toward south itti jijjiirama jechuudha. Toward north kan jettu kanatti toward south itti jijjiiramti jechuudha. Wanti biraan jiru diagraamiidhaan asii immoo agarsiistan S'in keessan asii olee yoo qajeele hammi wal qixa ta'uu qaba. Negative S'in immoo bifa kanaan gadi qajeelaa jechuudha. B velocity vector 100 km per hour dha jechuudha. Toward 20 degree south of east. Kanaafuu ammas kallattuma jijjiirama jechuudha. Negative of B maal ta'a jechuudha? 100 km per hour toward 20 degree north of west ta'a jechuudha. 20 degree north of
west kuni south of east jenne inni kun immoo north of west ta'a jechuudha. Egaa kanas diyaagiraamidhaan yommuu agarsiisnu kunoo qalqabeen jalqaba eenyu jenneerra e kanarraa yookiin immoo east kanarraa meeqa fagaata jenneerra 20 digirii fagaata jenneerra. Kunoo bifa kanaan 20 digirii fagaata garamitti south of east jennee waan ta'eef jechuudha. Qalqabeen keenya garamiif garamitti ta'a gara kanaa fi gara kanatti kan ta'u ta'a jechuudha. Okay, review questions asumarratti ilaallee dabarru egaa galgaalotas gaafilees ilaalaa deemnee gaarii ta'a jechuudha. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? How do you represent a vector graphically? Vectoroota akkamitti graafiidhaan bakka buustu isuma sila dubbanne sana jechuudha. Baay'ee salphaadha. Vectors are represented graphically by an arrow drawn to scale. Egaa xiyya iskeeliidhaan fayyadamneeti jechuudha. Xiyya yookiin immoo sarara xiyya qabu iskeeliidhaan vectoriin suni waraqaa irratti seentimeetira bakka bu'a. Meeqa bakka bu'a kan jedhu fayyadamuudhaan kaasna jechuudha. We represent a vector graphically by drawing an arrow from its initial point of its origin jechuudha. Yeroo baay'ee graafiidhaan vectoroota kan bakka buusnu initial point eenyurraa kaana jechuudha. Originii yookiin dirruu xaayaa qabna yoo ta'e originii keenyarraa kaanee kaasna jechuudha. The arrow's direction indicates the vector's direction. Egaa xiyyi maal nutti agarsiisa jechuudha? Kallattii vectorii nutti agarsiisa jechuudha. Lengziin isaa immoo lengziin arrow keenya maal bakka bu'uu jennee dhaare hamma yookiin immoo magnitude yookiin immoo saayizii vectorii yookiin qalqabee keenya bakka bu'aa jechuudha. Bifa kanaan kaafna jechuudha. Fakkeenyaaf 10 Newton yoo jenne amma 10 Newtoniin kun dheerina xiyya kanaati jechuudha. Dheerina xiyya kanaati. Xiyyi isheen tuni kallattiin xiyyi kun itti agarsiisaa jirtu kun immoo kallattii humna keenya bakka nu bu'aa jechuudha. Q why do we use of scale diagram in vector drawing? Maaliif skeelii kan fayyadamu yommuu vectoroota diagram isaanii kaasnu jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa siluma waan kan dubbanne sana jechuudha. We use scale diagrams in vector drawing for accuracy, consistency, visualization, problem solving and effective communication jechuudha. Egaa skeelii fayyadamuun dirqama jechuudha. Maaliif 1:1 ratioodhaan vectorii waraqaa irratti bakka buusuu hin dandeenyu. 1,000 kiiloomeetira waraqaa irratti kaafachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. A scale diagram is used to represent vectors with large magnitudes that are not convenient to show on a paper with 1:1 scale. Yeah, skeelii tokkoof tokkoon bakka buusuu waan hin dandeenyeef dirqama skeelii xiqqeessinee fakkeenyaaf qaxxaamuraaf 100 meetiraaf 1 seentimeetira fayyadamuu dandeenya jechuudha nuyi waraqaa irratti. Question number 3. How does vector A differ from vector negative A or negative of A? How does vector A differ from vector negative of A? Maani akkamitti garaagarummaa jira kan sila ilaalledha jechuudha. Garaagarummaan isaanii kallattiidha jechuudha. Vector A differs from negative of vector A in that they have the same magnitude but opposite directions. Hammi isaanii wal qixaadha. Garaagarummaan maali jechuudha? Kallattiin isaanii waliif faallaadha jechuudha. Waliif faallaadha jechuudha. While a vector A points in one direction, vector negative of A points in exact opposite direction. Egaa kallattii faallaa aan irratti argamu irratti negative A immoo argamu isaa nutti agarsiisa jechuudha. This difference in direction is what distinguishes them even though they have the same magnitude. Egaa kan adda isaan baasu kallattii kana jechuudha. Negative kan godhe yoo egaa yeroo baay'ee negativein kallattii akka bakka buutu fiiziksii keessatti baay'inaan ilaalleerra jechuudha. Kanaafuu vector n keessan asii olee yoo ta'e akkuma sila ilaalle vector n keessan asii olee yoo ta'e negative of vector n immoo asii gadee ta'a jechuudha. Bifa kanaan asii gadee kan ta'u ta'a jechuudha. Egaa kutaa itti aanu keessatti immoo 2.2 graphical method of addition of vectors into D kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis amma maatii chaanaalii kana subscribe godhin jirtu taana maal eegdori subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaquuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas PDF viidiyoo kanaa yoo barbaaddan immoo Telegram chaanaalii keenya join gochuu hin dagatina. Akkasumas gruupii keessatti barattoota add gochuu hin dagatina. Yaada yoo qabaattan gaaffilee gargaraa yoo qabaattan immoo comment box keessatti na barreessuu hin dagatina. Deeggarsa xinnaa gochuu barbaaddan immoo immoo viidiyoo kiyya ilaaltan VPN connect gochuu hin dagatina. Egaa hamma ammaatti nafaana waan turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo itti aanu kanaan mul arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a.